السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الشمار كفوني جرجرتو هردفتو نمجوتو نجاني كيسن بلاد عشان جرا متك اشتي جرتني ولدت تبيني اسمان عيد المبارك سنين جرا اني اوكي بروغنا ما يوكين افتاني بلغي سني ور برا يجري ربنا فاقدو سنين ناجنا سنين جلا ورحمته إيدو ورسومانو ورا أبو ربنا واتاسسو ورا إن شاء الله ما أنا ما كيس لابد قفامتي ورا ما تي في تقلب يو في تراها داني ما تي في وجن تراها سومانو واتاسسو هندكينا أكاسو منو قفامتي جول كريستانا اللي سومانا رجرتنا فكاتة تومي جيراني نتفكراته أكاس سنجدا ومتك أشتي ورماتي وفيتي تجمدي أيانا فتنوا أقول وهندما كنا يو جمعشوا ماتي وفي وجين تلتي كسافون وجمعشوا كم نروح ربي سنتي الحمد لله وقا تجين يجافين وانا جنة ماله بيجنا ما كنا كيسا بقنا ننجرو بيجا أيانا تس المدلنا يعني أيانا ويتو فنجرو يوم بقى دلقوما الحمد لله على كل حال أكاس سنين جدا ما شاء الله الرهجيني قالتوا الأمار سراتني أنا متي تاتي أكمل تكسي جديد لا من فيديو تنادك فني ولد تفيدو Wattenotimi Vishinami they say Intay isku Yo no me sé para no sé nada Nadie yo le America أي أكاس ولين جدني فيديو بكتكم تكرر وانا جدي أن كبرات في ده يعني بكايا ساقولي تاسان تكايرتي فيني فيديو وانا أركا والله دون الرب لبلنا الدجتي غرر ورابطرو أكاسي أكمل تسرّتني سيتاتا أكمل وان اسين وجد سنجت وجدتا ما فجدتا تجارتي تيا سينس جارتي تيا يو برباد وجه كوشينا سينتني وجدتني اسين سبب دائما تيا أرجع جرتي أكاسي الناس وجدتي يتي عالتون تنا أفاني واي متين بيتوس نفكها دي توان اسين جدتي يعني قوتتي عند بني ملا أفاني دبتو در أبديتين فيديو تغرسيته أكاشتين وفرات ومي ويسوا ست دبته كابلا أنا فرات دوي إمو نمتين سجبتي أكتا ستين ديبني سجبتي تري وايو ست قولتي لاف صدات اجرى صدات هسا جرا dhugaata sodaachuun isaa sun dhugaa akkuma inni sodaate anis sodaadhee jira. Maali jennaan namitti rahmatan qabdu. Isii qofaa miti isattis ni gooti.
isii qofaa miti isattis ni gooti ani caaltuu ta'e manuma sanii baafachuudha malee falli biraan jiru gana maal jette seeta gaafa mallaqa kenniteef sanii awwanni sirraa xalabadhu jette akka ati caaltuu ganamaa galgala tumtu iraatas faxaras laaqana ciree fi iraata jechuudha akkasitti akka tumtuun fedha kalaas laaqanaaf nyaata isiidha yeroo hundattiyyuu ulee akka gootuuf barbaada jetteeni isaan jechuudha amma wanni ani shakkii jiru akkuma akka jette san jechuudha waa itti gootee akka inni isii jibbee xireeffatee isii keessaa yaasu jechuudha dura uleen dhiisuu isii irraa inni akkas akka goosistuu shakkii qaba jechuudha yoo lubbuun jiraanne waa hedduu ni agarra tanallee ima argina jechuudha itti dhuunne waan wal godhanis fagoo miti ramadaanni inni yookiin boru yookiin iftaanii tanuma lamaan jidduu adda nuu baate inshaallah rabbiin keeree haa godhu nagaan isin haa geessu jedhamu qashti bismillah harkawaa hojjetu jira viidiyoo kana beektanii wanna waraabeetiin ka'ee gisee qulqulleessuu bakka warri na argine waraaba malee bakka warri na argutti waraabuu hin danda'u yeroo takka harkumaan waa hojjeta akkasii sagalee jalatti qaba isiniin jedha dhiifamas narraa ta'a sagalee yeroo hedduu nama jeetti waan taateef sagalee wannaa keenya akkasii uummata qashti rabbi keeree haa godhu jaarsa akkanaatis rabbi namarraa haa qabu hiree akkanaatis namarraa hin qabu laakiin amma boksiin dhayi jedhee jira ofirraa boksiin dhayi jedhee jira rabbi keerii haa godhu waan wal godhanin ilaalla wanni isiin ofirraa qabduun ni jirti amma ramadaanni bahee fi isiin wanni beektu namitti wanni beektu waan bireeti waan biraati amma afaan baastee dubbatti ramadaanni haa bahuuf eegee malee waan hin caccabsee mana osii deebisuun nin beekaa akkanan godhattu kabbiraa dhiisii hajjiinis xerreq akka amma jedhu kanaa miti lafarra isa oofaa ture akkas jettee dubbatte rabbi keerii haa godhu jennagaa maal jenna ofeen ittis foolatee itti seene innis fuudhe jechuudha uuma fuudhee namichi maraattuu hunda fuudhe bismillah anta akkana argina immoo jihaa mandoo sirkoo uummata keessatti kan haga argu dubartii akkana argine jechuudha dubartii yaani bismillah rahmaan rahim dubartii akkana tana musiibaa argeen beeku namni nama wanda jedhasi akka isiniin jedha ndafa inshallah rabbi keerii haa godhu madammaa fi wanti intiroota ka guyyee jidduudhaan natti dhufe jechuudha ta'urra rabbi keerii haa godhu inshallah rabbi musiibaa wanti jalaa baasu yaaltu yoo uumaan oduu mala jalaadhaa yatti namitti tana jalaa osoo baatee malee waan keerii qabaan natti fakkaanne booda rakkoon tanaa olii akka isii irra geettuttuu natti mul'ata akkasii wallahi inshallah rabbi si haa laaffeessu waa hundaa waan kulli ilmoo wasiitis ishii argachiisee si haa gammachiisa ajjeenas nin lola sira ofirraan dhooftuuyi hin jedhe ofirraan dheettuuyi isi haala wanni na kolfisiisuni beektanii yogguu isin hintimeti seentee na isi yaamtee narraa dhiqi jettas irra dhiqxa hin jedheen kan kolaachisaatu dhufa jechuudha meeshaa alaa fidee dheefee meeshaa warra
meeshaa sana ol fiduu deebitu hin jira inshaallah. Akkas inshaallah. Osoo waraabatti jiru na argee wayii warratti na himaa hin jedhe amma dhossee deemu jira jechuudha. Dhoffadheeti meeshaa gubbaa hidhu waan qabatanii beektanii warra nama himani wanna jalatti dhossuu jira. Akkasii mana qulqulleessuutti hin jira. Bormaleef tantu yaani boruu iita jechuudha bariisaan rabbi keeriyaa godhu inshaallah. Akkas isiniin jedhaan jajjabeessa warri maatii akkasinii ta'uu barbaadanis jedha barreessa warri banachuu barbaadan lakkoofsa kiyyaadhaan na dubbisaa isiniif bana isiniin jedhee jira. Akkas inshaallah jabaadha walitti deebina inshaallah yeroo biraa.